Pireezidaantiin Tarkii Rajab Tayyip Erdogaan, Pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi Pireezidaantii Ijipti Abdul Fattah al-Siisii waan guddaa godhe fakkaata. Malaa fi kaayyoon karaa lafa jalaa warra Masrii bakka deemuuf osoo hin gahin karaatti adda cituun duubatti isaan deebiseera. Masriin sababa Atakaroo wal-dhibdee Itiyoo Soomaaliyaatiin waraanaaf dibbeedhaa kan turte osoo hin milkaa'in hafeera. Kunis ta'uu kan danda'eef sababa Pireezidaantii Erdogaaniin. Masriin wal-dhibdee Itiyoo Soomaaliyaa akka carraatti fayyadamuun Asmaraarra baatee meeshaalee waraanaa hedduu Maqdishootti buufteera. Kanarra darbuudhaan ajaja waraanaa keenya haa galu kan Itoophiyaa isinirraa haa ba'u jedhu Soomaaliyaatti dabarsitee turte. Pireezidaantiin Soomaaliyaas ajaja Masrii kana hojiirra oolchuuf asiif achi dhama'aa turaniiru. Pireezidaanti Hassan Sheikh Mahmud Itoophiyaa dippiloomaasiin dadhabsiisuuf Yuugaandaarraa hanga Jibuutii akkasumas biyyoota ollaa hedduurra deemuun hojii dippiloomaasii hojjetaa turaniiru. Kun osoo kanaan jiru akka tasaa Pireezidaantiin Tarkii Rajab Tayyip Erdogaan waliigaltee Ankaaraatiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa harka wal fuusaniiru. Kunis waliigaltee biyyoonni sadan jechuunis Masri, Soomaaliyaa fi Eertiraan Itoophiyaa irratti waliif galan balaarra buusa jedhameera. Waliigalteen Ankaaraa Itiyoo Soomaaliyaa kun yoo hojiirra kan oolu ta'e waltumsi Asmaraatti yaamame gufuun jabduun isa mudachuun waan oolu miti. Waldhibdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kan furamu yoo ta'e Pireezidaanti Sheikh Mahmud biyyi isaanii waldhibdeen kun naannichatti akka bal'atu fedhii waan qabaniin fakkaatu. Yoo kun ta'e ammoo Eertiraa fi Masrii waliin kaayyoon qaban balaarra bu'uu isaati jechuudha. Durumaanuu Pireezidaantichi waraana Masrii sababa gara Maqdishootti galchanii fi hayyootaa fi hooggantoota siyaasa Soomaaliyaatiin hedduu qeeqamaa kan jiran yoo ta'u, kanaaf Soomaaliyaan waliigalteen Itoophiyaa waliin goote kan itti fufu yoo ta'e, afoosha Asmaraa keessaa ba'uun ishee waan hin oolledha. Tarkiin kan Soomaaliyaa fi naannichatti dhiibbaa uumaa jirtus naannoon Gaanfa Afrikaa wal-dhibdeetti akka deebi'u kan hin barbaanne yoo ta'u, kanaaf hawwiin Alsiisii fi bololuun Isaayyaas waan bishaan dhugee fakkaata. Tarkii fi Masriin walitti dhufeenyi dippiloomaasii isaanii gaarii kan hin turre yoo ta'u, kunis Tarkiin garee obboleeyyan Musliimaa deeggarti waan ta'eef bulchiinsi Pireezidaantii Alsiisii waan kana balaaleffatuu fi akkasumas diigamiinsa Liibiyaatii fi aangoo irraa buufamuu Gaadaafii fi walwaraansi biyyattiif Tarkiin Masrii waan komattuufidha. Gamaa gamana garuu biyyoonni lamaan wal komachaa erga turaniin booda yeroo dhiyoos garuu walitti dhufeenya isaanii fooyyessaniiru. Kanaanis Pireezidaantiin Tarkii yeroo hedduuf gara Kaayirootti deddeebi'uun akkasumas Alsiisiin Ankaaraatti deemuun dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataa jiru. Jidduma kanatti wal-dhibdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Gaanfa Afrikaatti Atakaroo cimaa uumnaan irra deebiin ammas Tarkii fi Masriin gamaaf gamana akka wallaalan taasiseera. Biyyoonni lamaanuu Soomaaliyaatti waraana erguu fi dhimmi Soomaaliyaa dhimma keenya jechaa kan jiran yoo ta'u, haa ta'u malee Masriin wal-dhibdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa akka itti fufu kan barbaadde yoo ta'u, faallaa kanaatiin Tarkiin walitti dhufeenya Itoophiyaa waliin qabduu fi fedhiiwwan naannicharraa qabdurraa kan ka'e Atakaroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akka itti fufu hin barbaaddu. Tarkiin Soomaaliyaarraa fedhii hedduu waan qabduu fi Itoophiyaa keessaa investiimentiiwwan hedduu waan qabduuf wal-dhibdee biyyoota lamaanii hiikuuf irra deddeebiin xaaraa turteera. Faallaa kanaatiin ammoo Masriin fedhii ishee galmaan ga'uuf Soomaaliyaa fi Eertiraatti fayyadamuun Itoophiyaan akka waraana keessa galtu kan barbaaddudha. Kanaaf biyyoonni lamaanuu osoo hin jaalatin daandiiwwan garaagaraa filataniiru. Wal-dhibdeen Itiyoo Soomaaliyaatiin wal qabatee humnoonni alaa fedhii adda addaa qaban naannichatti walitti qabamaa kan jiran yoo ta'u, Masriinis dhiibbaa Itoophiyaa irratti akka cimuuf humna kana walitti qabaa turteera. Kun kanaan osoo jiru haala kanaan dafee uumama jedhamee kan hin yaadamin waliigalteen Ankaaraa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamuun hawwii fi fedhii Kaayirootti waan bishaan naqee fakkaata. Masriin Soomaaliyaa fi Eertiraa akkasumas humnoota gurguddoo hedduu walitti qabuun waliigaltee waraanaa hanga mallatteessuutti kan geettee fi naannichatti wal-dhibdee uumuun akka carraatti waggaa har'aa dhimmi Itiyoo Soomaaliyaa haa uumamuuf malee jalqabumarra naannichatti Atakaroon akka cimu gochuun fedhii Masrii guddaa fi kaayyoo ijoo tureera. Ta'ullee carraa gaariidha jedhamee kan jalqame piroojeektiin Soomaaliyaatti dhimma ba'uun Itoophiyaa shororkeessuu kun sababa waliigaltee Ankaaraatiin waan gufate fakkaata. Kunis abdii fi hawwii warra Masriitti bowwoomataa ta'eera. Kanaaf wanti uumame faallaa waa yaadanii itti taanaan Ministeerri Alaa Masrii Barri Abdulaatiif gita isaanii kan Soomaaliyaatti bilbiluun mee waa'ee waliigaltichaa kana nu hubachiisaa jedhaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Soomaaliyaa Ahmad Muallim Faqiinis dhimmicha irratti ibsa kennaniiru jedhameera. Ta'us garuu waa'ee waliigaltee biyyi isaanii Itoophiyaa waliin goote irratti wanti jedhan homaa ifa hin taane. Ta'ullee garuu Kaayiroon wal-dhibdeen Itiyoo Soomaaliyaa laaffatus Soomaaliyaa deeggaruu itti fufa jetteera. Ammas
Masriin abdii kan hin kutanne haala fakkaatuun teenyee mari'achuu qabna jechuun ministeera dhimma alaa Eertiraa fi Somaaliyaa waamteera jechuun maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiru. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Ankaaraatti uumame siyaasa Masriitti taaziyaa yookiin boo'icha guddaa yoo ta'u, Tarkiif ammoo injifannoo guddaa ta'e pireezidaantii Rajab Tayyip Erdogaan boonseera. Akka hoogganaa biyya tokkootti hooggantoota biyyoota lamaa kan waraanaaf wal eeggatan harka wal fuusisuun hoogganaa biyya takkaatiif milkii dippiloomaasii guddaa fi akkasumas hoogganaa milkaa'aa waan yaade galmaan ga'u ta'uu addunyaatti agarsiiseera. Kunis ashaaraa seenaa jireenya isaanii keessatti barreeffamuu waan danda'udha. Tarkiin Somaaliyaa irraa fedhii biyyoolessaa yeroo dheeraa kan qabdu yoo taatu, yeroo dhiyoonaas ammoo biyyattiin bishaan galaana Somaaliyaatti fayyadamuun albuuta garaagaraa baasuuf gaaza uumamaa barbaacha cimtee hojjetaa jirti. Kun kanaan osoo jiru waldhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa kan cimee fi waraanni yoom Dohaan akka duumessa roobaatti eegamaa turuun Tarkii yaaddessaa tureera. Sababiin isaas Tarkiin naannoo waraanni itti banametti mallaqa hedduu dhangalaaftee hojii misoomaa hojjechuu waan hin barbaanneefidha. Kanaafuu gaaffiin namoota hedduu kan ta'e amma Masriin erga Somaaliyaan Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessiteen booda humna nagaa eegumsaa gara gaanfa Afrikaatti ni ergiti moo hin ergitu ta'eera. Miidiyaaleen hedduun waan ergituun fakkaattu jechuun barreessaniiru. Kanas ta'ee sana amma Masriin daddaffiin Somaaliyaa fi Eertiraa akkasumas humnoota ishee deeggaran akka walgaan waamteera. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Tarkii Itoophiyaa fi Somaaliyaa sirriitti walitti dhiyeessuu fi waliigalticha itti fufsiisuuf gara Finfinnee fi Mooqaadishoon ni deemu jedhameera. Masriin amma tarkaanfii akkamii fudhattiin kan eegamu yoo ta'u, siyaasni guyyaa guyyaatti waan jijjiiramuuf bulleetuma laalla jechuun xumurree jirra. Nagayatti.